Mee maal goonaan hidhamtan eenyutu isin hidhee? Gaafachuun qabnu ture nuyi. Kanan natti dhaga'amanaan. Afaan kun na barsiisee isaanii gaafachuun qabnu ture. Warraaqsi jalqabee as ga'e kun garamitti deemattanii yaaddu tajaajilli afaan Oromoo? Waan nuyi hin beekne, waan nuyi hin goone, Waaqayyo duwwaan kan beeku maqaa nutti haqanii akka nuti to'atamnu nu taasisan jechuudha. Luba Soorii Guddatoodhaaf faarfannaa jechuun maal jechuudha? Hiika akkamii yoo qabu? Birriitu sii kaffalama yeroo faarfannaa hojjettu naan jette. Lakkii anoo barbaaduun jedheen. Mee isiniif ortodoksummaan maali? Afaan namni hin dhageenye 1,000 dubbachuurra afaan namni dhaga'u 5 dubbachuu anaaf hojjaa jira qulqulluu Phaawulos. Tokko jettanii faarfannaa afaan Oromootiin kan mataa keessanii baasuu yoom eegaltan? Faarfannaa afaan Oromoon faarfachuuni siyaasaa jedhamee amma dubbatamutti gaame. Mana kiristaanaatu isin himate moo namoota firoota namichaatu isin himate? Amma kana kan qorannoo irra turtan. Sirbatu dhaggeeffatama yeroo sana. Jalqaba ka'umsi koo sirban dhaggeeffadhan ture. Manneen kiristaanaa babbareeduuf mimmiidhagoon Oromiyaa keessatti waggaa ijaaraman akka kan saba tokkootti ilaaluun ni mul'ata. Rakkoon kanaa eessaa maddeettanii yaaddu? Tajaajilli bataskaana keessatti godhamu afaan tokkoon geggeeffama. Amma isheen amantii qomoo tokko amantii saba tokko amma fakkaattutti mirkaneessa jechuudha gochi bataskaana keessatti godhamu hojiin hojjetama. Bara dargaggummaa keenya Waaqa fajaajamna. Bara dargaggummaa keenya Waaqa fajaajamna. Isaaf abboomamne ijoollee Saataanaa.